Assalamu alaikum to all the audience and especially to my beloved, respected brother. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warras jirtan hundi. Waan cufa duru obboleeskii jaalatamaa fi kabajamaa Dr. Zakir Naik. Eegii jaan qajeela si arge yeroo dheeraa darbee jira. Yeroo xumuraatiif Piinaay keessatti si arge. Amgar Piinaay akka seensiinaa Yaman rakkoo wayii ni jira. Hayyaan Piinaay irraa dhufe. Karaa dheeraa kan maatikii guutuu qabadhee qajeelatti jaan si arguuf dhufe. Jarilleen qajeela si arguu barbaadu. Maashaallah yeroo hundi TV irratti daawwatu. Am qajeela si arguu fedhu. Hayya alhamdulillah. Maashaallah mata dureen qophii irraa islaamummaan furmaata namummaati jedhe. Haa ta'u malee wanni addunyaa teenyaan keessatti argaa jiru waan nam gammachiisu miti. Suura keessatti maaltu mudataa jira? Muslimattu muslima ajjeesuu jira. Yaman keessatti maaltu mudatuu jira? Muslimattu muslima ajjeesaara. Miyaamar keessatti maaltu mudataa jira? Akkuma nuti hundi walii galu lammiileen Rohingyaa gad jabeennan ajjeefamaa jiru. Ta'ullee furmaati wayii jiraachuu qaba. Nuti muslimoonni maal gochuu qabna? What is happening in they're like Myanmar? Yes, we agree. Rohingyans, they have been killed mercilessly. We agree. But there is a solution now. What are we Muslims are supposed to do? What is going on in Yemen? What is going on in Syria? Yaman keessa maaltu ta'aa jira? Suuriyaa keessa maaltu ta'aa jira? Maanguddoon, dubartoonni fi ijoolleen humni hin qabne ajjeefamaa jiru. Nuti muslimoonni maal gochuutu nurraa eeggama? Nuti muslimoonni addunyaa cufa keessa jiru maal gochaa jirra? Kanaafuu yaa abboo furmaati nuu kenni. Du'aa'ii gochuun cinaatti, tahajjud dhaabbachuun cinaatti, rabbiin kadhachuun cinaatti nuti muslimoonni maal gochuu akka qabnu himi. Yaa abboo obboleeskiyya jaalatama furmaati nuu kenni. Please, my dear brother, give a solution. The brother asked a very important question, a very relevant question that today we find. Obboleessi gaafii barbaachisaa gaafate. Akkasumas gaafii gaafatamuu malu gaafate. Sunis har'aan tana biyyoota muslimaa hedduu keessatti waraana muslimoonni irratti ajjeefamaa jiran argina. Yemen, Suuriyaa, Rohingyaa, Afgaanistaan, Iraaq keessatti muslimoota ajjeefamaa jiran argina. Biyyoonni kunniin ammoo hedduun isaanii biyyoota muslimaati. Du'aa'ii godhuun cinatti furmaanni jiru maal? Tokkoffaa irratti wanti jalqaba gochuu qabnu sababaan ka'umsa ajjeechaa kanaa maal akka ta'e beekuudha. Whether it be in Afghanistan, whether it be in Iraq, whether it be in Rohingya Burma, whether lately it be in Syria or Yemen, what is the cause? Afghanistan ta'ee, Iraq ta'ee, Rohingya Burma ta'ee, Suuriyaa ta'ee yookaan Yemen ka'umsi isaa maal? Sababa ijootii fi ammas Qur'aanatu furmaata kenne. Akkuma haasawa kiyyaa irraa keessatti ibsetti xiyyeeffannaan dubbii kiyyaa adawwiin islaamaa islaamummaa akkamitti maqaa balleessuuf hojjechaa akka jiran mul'isuudha. Akkasumas adawwiin islaamaa biyyoota muslimaa haleeluudhaaf sababaa isaanii akkamitti akka dhugoomfatan mul'isuudha. The Muslim countries. I'll give one simple example. Fakkeenya salphaa tokko isiniif kenna. Akkuma beeknu waggoota 10 dura Ameerikaan Iraaq meeshaa waraana dimshaashatti addunyaa galaafatu qabdi jettee himatte. CIA'n dhaabbanni akka addunyaatti basaasummaa irratti jabaa jedhamuun beekamu Iraaq meeshaa waraanaa dimshaashatti addunyaa galaafatu qabaachuu isiitiif ragaa qabna jedhe. That Iraq has got weapons of mass destruction. Not that I'm a fan of Saddam Hussein. I know that he may not be a very good practicing Muslim. But what right does Ani deeggaraa Saddam Hussein miti. Tarii inni muslima gaarii ta'uu dhabuu mala. Haa ta'u malee Ameerikaa irra namni dhimma Iraaq irratti haqa qabu isa. Ameerikaa UK dabalattee biyyoota lixaa waliin ta'uudhaan Iraaq irratti waraana labsite. Sababni isaanii ammoo Iraaq meeshaa waraanaa dimshaashatti addunyaa galaafatu qabdi kan jedhuudha. Waggaa darbee akka gabaasa dhaabbata mirga namoomaatti oduun meeshaa waraanaa sun gabaasa kijibaa ta'ee argame. They said it was a fabricated report. So much so that Tony Blair, the previous Prime Minister. Kana hordofuun muummichi ministeera Ingiliz duraanii Tony Blair gara ummataa bahuudhaan waraanni sun dogongora guddaa jireenya kiyya keessatti hojjedheedha dhiifama jedhe. Namni meeqa akka ajjeefame beektu? Muslimoonni Iraaq kan miiliyoona walakkaa ol ta'an sababa gabaasa kijiba kanaan ajjeefamaniiran. Deebisaan isaan kennan maali? Dhiifama kan jedhu qofa. Nuti muslimoonni maal hojjechaa jirra? Wayita biyyoonni muslima hin ta'in biyyoota muslimaa weeraran nuti muslimoonni duuba teenya. Homaa hin goonu. And I think it was yesterday,
the previous president of USA, W. Bush. At the age of 94, he expired. He was one of the cause. Guyyaa kaleessaatinatti fakkaataa pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Bush waggaa isaa 94tti du'e. Namichi suni nama waraanni fulbaana 911 booda akka jalqabu warra sababa ta'an keessaa isa tokko. Akkasumas pirezidaantonni itti aananii dhufanis waraana Iraaq irratti akka labsan karaa kan saaqeessa. Kaayyoon isaanii Joon maali? Boba'aa Iraaq harkatti galfachuudha. Oduu kijibaa dalagan saniif doolaara Ameerikaa miliyoona 540 kafalan. Ameerikaan doolaara miliyoona 540 kafaluun viidiyoo kijibaa Iraaq meeshaa waraanaa dimshaashatti addunyaa galaafatu qabdi kan jedhu dhugoomsuuf hojjechiiste. Viidiyoo takka dalaguuf miliyoona 540. We Muslims, what is the fault of the Muslims? We are not united. In Afghanistan, rakkoon muslimootaa maali? Nuti tokkummaa hin qabnu. Wayita Afgaanistaan Raashaa waliin waraanatti jirtu san yeroo sanitti Raashaan diina Ameerikaa turte. Ameerikaanis Raashaa mo'achuudhaaf gargaarsa biyyoota muslimaa fi Afgaanistaan argachaa turte. Sunis Raashaa Afgaanistaan keessaa baasuudhaaf godhame. Hilaarii Kilintan viidiyoo tokko irratti akka dubbatteetti doolaara biiliyoona 8 baasii godhan. Baasiin kunis Raashaa waraanuudhaaf Afgaanistaan gargaaruu fi Xaalibaan hundeessuudhaaf oole. Ofumaa hundeessanii ka'anii booda irratti shororkeessitoota isaaniin jedhan. Shororkeessaan guddaan eenyu? Namicha yakka raawwate san immoo namicha nama gocha shororkaa san raawwatu uume. Shororkeessaan guddaan eenyu? Nuti hoo maal dalagaa jirra? Homaa. Isaan biyya laaftuu addunyaa tan taate Afgaanistaan irratti boombii kilaaster jedhamu roobsaa jiran. Boombiin kilaaster kan isaan itti roobsan eega lafa gahee booda gara boombii hedduutti qoqqoodama. Kanaanis Afgaanistaanota kumaatamaan lakkaawaman ajjeesaa turan. Nuti musliimoonni maal gochaa turre? Homaa. The problem is that we Muslims are united. Rakkoon nuti musliimoonni tokkummaa hin qabnu. Wayita musliimoonni ajjeefaman eenyutu ajjeechaa san deeggaraa jira? Namoota muslima hin ta'in deeggarra. Namoonni ajjeechaan kun akka gaggeeffamu duubaan ta'anii qindeessan eenyu? Deebiin isin argattan aduwwiin muslimaa iddoo garagaraa jirtu gabaasa kijibaa uumaa biyyoonni muslimaa akka haleelaman godhuu isaaniiti. Kaayyoon isaanii boba'aaf, maallaqaaf, humnaaf yookaan ammoo diina haleeluudhaaf ta'uu danda'a. Haleellaa fulbaana 911 dura diinni Ameerikaa guddaan koominizimii Raashaa ture. Kanaafuu Raashaa injifachuudhaaf biyyoota muslimaa waliin wal gargaarte. Furmaanni rakkoo kanaa Qur'aana keessatti kaa'ameera. Sunis suuraa Ali Imraanii suuraa 3ffaa aayaa 103 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedha. Wa'tasimuu bihablillaahi jamii'a walaa tafarraquu. Haada Rabbii hunda ta'aa qabadhaa. Adda adda hin beeynaa. Haadni Rabbii Qur'aana kabajamaa fi hadiisa sahihaa Nabi Muhammadiiti sallallahu alaihi wasallam. Nuti musliimoonni haada Rabbii yoo jabeessinee qabanne akkasumas hadiisa sahihaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo jabeeffanne hoggantoota addunyaa tanaa taana. Seenaa yoo dubbistan Qur'aan buufamuu isaatiin dura Araboonni uummata tuffatamaa turan. Yeroon sunis yawmal jaahiliyyaa yookaan yeroo doofummaa jedhamuun waamama. Eega Qur'aanni buufameen booda uummanni Arabaa mataa addunyaa tanaa ta'an. Seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamii fi khulafaa'ur raashidiin yoo dubbistan musliimoonni hoggantoota addunyaa tanaa ta'uu isaanii hubattu. Addunyaa hoogganaa turre. Ummatoonni biroo musliimoota ofitti waamaa turan. Nutti koottaa mirga nuuf kabachiisaa jechaa gaafataa turan. Warri muslima hin taane khaliifota keenya waamaa affeeraa turan. Maaf? Sababni isaa hooggana zaalimaa isaan cinqaa ture akka isaan irraa bu'u barbaadan. The Westerners say Islam was spread by the sword. Dilese O'Leary gives the reply in his book on page number 8, Islam at the Crossroad, that people who, Dilese O'Leary said that warri lixaa islaamummaan seefiin babal'ate jedhan. Deelisee O'Leary dhimma kanaaf deebii kenneera. Kitaaba isaa kan Islam on the Crossroad jedhu fuula 8 irratti afoolli islaamummaan seefiin babal'ate jedhu oduu amansiisaa hin taane afoola kijibaa warri seenaa irra deddeebi'ee dubbate ta'uu isaa seenaan ifoomseera jedhe. Oduun sun afoola. Yeroo sanitti musliimoonni Qur'aanaa fi sunnaa bu'uura godhachuun tokkoomanii turan. Har'a nuti musliimoonni qoqqoodamneerra. If the Muslim countries, there are more than 50 countries in the world in which majority people living are Muslims. Har'a biyyoonni muslimaa osoo tokkoomanii biyyootni 50 ol kan hedduminaan musliimoonni keessa jiraatan osoo tokkoomanii silaa humna jabaa taanaa turre. Qur'aan ammoo yoo dalagarra oolchine rakkoo namummaatiif furmaata laatnaa turre.
haala garaa nama nyaatuun ergamaan keenya jaalatamaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita gara qiyaamaa dhiyaannu lakkoofsi muslimootaa akka heddummaatu nuu himan har'aan tana ummata addunyaa keessaa parsantiin 25 ol kan ta'u muslima if duras dabalaatuma deema haa ta'u malee akka hoomachaa ta'u jedhan hoomacha islaamummaa irraa haalaan fagaatu waan san har'a argaa jirra muslimoonni islaamummaa irraa haalaan fagaachaa deemaa jiru waan kana ammoo addunyaa cufa keessatti argina biyyoonni silaa qur'aanaa fi sunnaa hordofan jennee fakkeenya godhanna jennee irraa abdannu har'a qur'aanaa fi sunnaa irraa fagaataa jiran adaduma qur'aanaa fi sunnaa irraa fagaataa deemaniin isaan illee tuffatamaa biyya isaanii keessattis cunqursaan jabaataa deema har'aan tana biyyoota muslimaa kan qur'aanaa fi sunnaa hordofaa jiran jennee himannu hin argannu hin jiran rakkoon nuti muslimoonni keessa jirru tokkummaa hin qabnu qoqqoodamnee jirra ofumaa wal lolaa jirra amma dura dhimma Falastiin irratti muslimoonni yaada wal fakkaataa qaban ture har'a garuu qoqqoodamneerra There are Muslim countries which are saying no problem. biyyoota muslimaa kan Israa'el biyya san dhuunfachuun isii rakkoo hin qabu jedhantu jira maaltu ummata muslimaatti gale rakkoon har'aan tana jirtu nuti muslimoonni rabbi caalaa ilma namaa dachii kanarra jiru sodaachaa jirra dhugaadha namuu humna qabu irratti hundaa'ee gaafatama namuu dandeettii du'aa'ii gochuudhaa ni qaba kanaafuu akkuma ati jette du'aa'ii gochuu qabna garuu namni dubbachuu danda'u yoo rakkoo sanirraa hin dubbanne rabbi dandeettii isaa kan dubbachuu sanirraa fuudha namni humna rakkoo tana dura ittiin dhaabbachuu danda'u qabu yoo rakkoo san falmatee hin deebisne rabbi humna sanirraa fudhata yeroo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiran sanitti nuti muslimoonni hiyyeeyyii turre wanti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhiisanii gara ganda akiraa godaanan sahaabotaa fi kulafaa'ota qofa har'aan tana nuti muslimoonni dureeyyii addunyaa tanaati nuti warqii gurraacha boba'aa qabna maal dhabne homaa garuu isaan nutti fayyadamaa jiran qur'aanaa fi sunnaa hordofuudhaaf qabeenya qabaachuun dirqamaa miti nabiin keenya jaalatamaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haga durummaa fi qabeenya ummata kiyyaa sodaadhu an ummata kiyyaa fiyyummaa hin sodaadhu jedhan har'aan tana rakkoon nuti qabnu qabeenya waan arganneef rabbiin irraanfanne biyyoonni muslimaa kan qabeenya qaban sunniin qabeenya qaban san karaa rabbi jaalatu irratti fayyadamaa hin jiran karaa sirriin ta'an irratti fayyadamaaran fakkeenya kennuun narraa hin eeggamu addunyaan cufti ni beeka namoota biroo ittiin gowwoomsuuf fayyadamaaran islaamummaa ittiin kaddamuuf fayyadamaa hin jiran rabbi nurraa hajaa hin qabu rabbi diinii isaa injifataa taasisuuf anaaf si'ii faayidaa hin qabne kanatti hin hajamu rabbi ifatti nutti himeera bakkoota gara garaa sadii irratti suuraa toobaa suuraa 9ffaa aayaa 33 irratti suuraa al-fathi suuraa 48 aayaa 28 irratti suuraa as-saffaa suuraa 61 aayaa 9ffaa irratti huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyuzhirahu ala ad-din kulli that Allah sent his messenger with guidance inni isa ergamaa isaa qajeelfamaa fi amantii dhugaatiin amantii hunda irratti ol taasisuuf jecha ergeedha itti aansuun rabbiin bakka tokko wakafaa billaahi shahiidaa ragaaf rabbiin qofti gahaadha jedhe bakka lamaanitti ammoo walau karihal mushrikuun osoo mushrikoonni jibbanuu jedhe rabbi amantiin islaamummaa kun amantiiwwan hafan hunda irratti ol aanaa akka ta'u waadaa seeneera rabbi anaaf isii faayidaa hin qabne kanatti hin hajamu amantii isaatiif rabbiin gahaadha injifataa ni taasisa rabbi carraa nuuf kennee dalagaa nabiyyoota akka dalagnee mindaa nabiyyoota argannu karaa nuu godhe rabbi akka aduutti akka ifnuu fi carraa nuu kenne wallaahi nuti muslimoonni rabbii fi rasuula isaa irraa fagaataa deemaa jirra furmaanni tokkichi jiru rabbii fi ergamaa isaatti deebi'uu qur'aanaa fi hadiisa sahiihatti deebi'uudha inshaa Allah yeroo san nageenyi ni argama hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan qiyaamaan dhaabbachuun duratti muslimoonni addunyaa tana waggaa 7 ni bulchu jedhutu jira sun ammoo waggaa haalaan irra bareedaadha guyyaan sun yoom akka dhufu hin beeknu jiraannee yeroo san akka agarru du'aa'ii goona kanaafuu furmaanni muslimoonni qur'aanaa fi hadiisa sahiha irratti hundaa'uun tokkoomuudha deebisaa sii kenne jedhee amana The solution is the Muslims should be united on the basis of Quran and the Sahih Hadith. Hope that answers the question.